odun biraa ammoo tanbeeytee achirraan dhufaa jirtu gara Hormuusitti mosquito boats doonii bimbee jaaniin tanbeeytee akkanatti yeroo takkatti hawwu jettee nama oriitu qopheeffatanii jira kumaantamaan qabanii biitii Iiraan tun gara kibbaatiin biitii Arabaa beektee diida maraareedha maayaan isaanii dachii fi bishaan walumaa dhufaa jechuudha doonii irraa buutee miilaan odoo gaara tokko nagarre wanno cirachuu kana keessa raaree keessa deemtee tuuma magaalaa isaanii kiiloomeetira 100 deemta Iiraan ammoo beektee gaara jechuudha ilmaatu waan dallee godhee fakkaata jechuudha rabbiin walii galaayu Hormuuz kun ammoo fudhatan gaaraan ajaa'ibaa jira jechuudha gaaraan gurguddaan gaaran kana keessatti dooniilee qotteetii Iiraan kaayattee jirti kun dooniilee xixiqqoo akka markitan kana achi doonii tana gubbaa yeroo guddaa ammoo fakkiidhaaf addunyaa beekamirraa adda addunyaan doonii xixiqqoo tana poolisiidhaatu ganda keessatti sanuu akka taaksiitti itti fayyadama malee warfeerii baharaatiif namni doonii xixiqqoo itti fayyadamu jiru Ameerikaa wanni isin qabdu aircraft carrierii fi destroyer jaanii aircraft carrierii kana dabaalee deemu doonii xixiqqoo tana qaban isin ammoo doonii xixiqqoo beetee I don't know meetar tokko ta'u lafarraa jechuudha wanni bishaan irraa tedduu gabaabduu tana xixiqqoo tana nama muraasni irra taa'u achi gubbaa ammoo rookeenni jiru qawween gurguddoon jirtu kana qopheeffatanii deemanii amma submarina amma doonii bishaan lootee seentu doonii lootee amma submarina illee xixiqqaa kana qaba kana minuu keessa hin jirre jechuudha cruise missile gaararra darbanii remote and control godhanii jira sa'a 4 bahara kana keessa deemeetuma taa'ee hafatu fanjii ammas beetono kun amma darbiteetuma bobbaafteetuma dhiiftaa jechuudha deebisuus dandeessa bobbaaftee keesseeti raadaraan arguu dandeessu hoggaa markabni dhiyaateetti erguu dandeessa san gubbaadhaan ammas beetee wajji haasoon amma kun bahara keessa dhokata wajji haasoon takkana kana habbaa dhibbaa haa ta'u kumaa haa ta'u hoggaa ergite booda kaan gara bahaa deemee kaan gara dhihaa deemee kaan gara kaabaa deemee kaan gara kibbaa deemee wajji haasoonii jechuudha kan markaba harkini yaama ni fooliyaa akkamiin yaama godhee beetee akkasitti yaa'anii jechuudha wanti ni fooliyaa signaala qaba hadeero akkuma ati fooriitu sanitti isaanis elektirooniksiidhaan foorihee gaa hundinuu oriisaa karaa beetee markabanni harkeessanii deemanii teknooloojii akkanaati jechuudha teknooloojiin Iiraan qabdu kun amma akkana bishaan gabbuusu jiran bishaan gabbuusanii haan markitan haala yeloon kun hadeemu kun amma samarina xiqqishaadha jechuudha kun amma bishaan daakuu agartan imma xixiqqaa kana akkama gad haran beekte doonii waa gubbaayii cuqqaaltee gad darbita ni deema jechuudha guyyaa irraa kana guutuu gaachana sirnaati bahara kana sakattaa'aa oolaa jechuudha walii galaayu sakattaa'aa oolaa haa harkee ni fooriyaa jechuudha fiifii oggaanni godhe hundinuu dhufanii akkasitti kun akkama agartan kanatti cilee bishaan buutee godhanii jechuudha gurraacha agartan sana ammoo samarinaadha meeshaa gurguddaadha inni fiigu inni bahara keessaa ol hin bahu bahara keessa oola bahara keessa bula haga beektee wanni inni dhuftuu fi jechuudha so kun hundinuu asymmetric warfare markaba guddaa biliyoona 14 fi 15 fi 20 Ameerikaan jaarattu kana isin beektee miliyoona 200 fi 300 waan hin taaneen doonii kuma meeqa jawwee bishaan keessaa tafooriitu tan habbaa kuma meeqa fanjii habbaa kuma meeqa bahara kana beektee ittiin to'achuu jirti jechuudha so it's just saayinsii waraanaa tootaalii adda addaadhaati ha Ameerikaa very expensive humna ittiin qabdu amma kun oliyoo tana beetee nyaataa hodhamaniiti beetee saardina beekanama muranii hojii nyaataa jiranii jechuudha waan ajaa'ibaa keessa Ameerikaan qallaballee dadhabattee waraanasi waan taligaadhaa hanqina taligaa jajjabaa jira jechuudha waan jajjabaa baajanni ka ajaa'iba baha waraanni ammoo kaan sagaraan guutteeti beektee feestaalaan beektee utaananii bahara darbuu ga'anii akkasitti Giriik dhaqee irraa yaasanii jechuudha amma jawween xixiqqoon tun qurxummii wanni akkuma qurxummiidhaati keelloon tuni gurraacha kun bahara darbanii fooree wal yaamaa jechuudha galgala firraa galcha yoo waa takka illee dhaban ni galaa jechuudha teknooloojii hedduu Ameerikaa irratti hin arkini jechuudha wanni Iiraan irratti argaa jiru very creative it's just different warfare waan dur beenu irraa adda duratti markaba beenu markaba walolaa gurguddaa kana qabeetee afaan guddaa qabu achirraa qabeetee gantaalaa kana kan darbu malee doonii akkanatti beetee akka biimbeetti oriitu tana it's just a new jechuudha waan gita isii humna isii waan dandeessu san wali qindeessitee gaa Ameerikaa beektee hedduu challenge godhaa jirti jechuudha kaleessa amma eega markaba isaanii qaban booda doonii sanatti gadhiisan bimbeen tun ugaa jettee kaatee beektee biroo shataadhaa barxoo ol dachaafatee dheessaa hootee jira karaa beektee Indiyaa Oceaniidha eega inni fagaatee jalaa deebi'an yeroo guddaa dha'uu dadhabdeeti miti wanni Iiraan
wanni markaba sana fitti dhawne fi markaba saniitu nama kumshan nama kumjaa gubbara jira. Gara sirraa oriyan hin jiru jechuudha. Lubbuu namaa kumashan kumajaa taachi gubbaa teessu xayyaara dhibbaa diidama ogwaa dhawute siyaasaa ta'eetiifuu waan gaarii miti jechuudha. Eskileeta godhuman jirtu amma beetee dubbii oowwisuudhaan barbaadin. Dubbiin tuna beetee akka gitarraa baatu akka lolli kun lola beetee booda araaraafuu nama dhibu. Lola gawwaadhaa akka beetee Jaapaanii fi Ameerikaadhaan Nikularraa wal dhawanii sana kan taane herregaan deemaa jirti jechuudha. Waan silaa dhawuu fadhan hundaa'u garii ni dhiisanii jechuudha. Ibroo Shaxaadhaa guyyaa amma almost baatii lamaaf Abrahaam Lincoln aircraft carrier kana biruma darban. Innis ni beekaa jechuudha. Yogguu akkana bira bu'e ifirraa dhiisee deema. Hoggaa biraa deemee fagaatee xiqqishoo ammas beetee nagee qabna jaanii jarri rafuu jiran wanti ammas gurra lamaan qabatee iyya maaliif seensara hedduudha irratti hidhamee wii hoggaa jee hoggaa ammas haaretti waraanni kuma jaaddi jaanii kasabii ilaaluu fi kaachi ilaaluu fi haas ilaaluu beetee ammas abbaan tokko dhufee biratti yuu bishaan keessatti bishaan kana fuula facaasa dhumne jaanii yaan. So dhawuu dadhabdee odoon taane wanni Iraan godhaa jirtu maali lola saayikolojiidhaa irratti godhaa jirti. Dooniilee almost kumaa fi yeroo dabaree hoggaan gabaasu doonii kumaa fi 300dhaatu gaaza fe'attee fi meeshaa fe'attee nyaata fe'attee osseentee fi kana hunda achi qabamee jira jechuudha. Kana hundaa'u beetee guutuutti to'annaa jala oolchaa jirti. Wanni to'attuun misaa'ila gaara san keessa akka itti qaceelee jira. Akka sijil akka fataadhaa tokkichi beetee doonii beetee gaazaan deemtu dhiisi gaazaatu bakka kibirii taanuu ni dhawuta jechuudha. Beetee shugguxii teetii itti qaceelchite wanti fiifuu gaazaa beetee namaa dhibaddu jechuudha. Aircraft carrierii beetee mootorri isaa Nikularaan dalagu sana sanuu misaa'ila itti dhawanii bishaan liqimsiisan ni qabanii jechuudha. Garuu they don't use it. Humna ishii ni beekaa namuu beetee hoggaa inni asirraatti dubbatee namuu ni deebi'a jechuudha. Deebi'aan isa ni deebitan ni deebinaadhaan deebi'anii jechuudha. Sogaa ilaamaa namni tokkollee namni beetee wanni isaa cabsanii dhufne hoggaa jaan namni cabsee hin jiru. Ameerikaan cabsitee hin seenne. Ilaarraa Hormuz Ameerikaan cabsitee the Persian Gulf isan keessa seenne. Indian Ocean gubbaa jirti. Amma bahar Oman gubbaa jirti. I think ifa Ameerika kana bahara Oman gubbaa jirti malee hin seenne. Sanis akkasitti fudhadha. Moskitoo jaaniin bimbii baasanii fi heddumina isaanii yeroo takkatti kanatti dooniin xixiqqoon tun ammas ispiidiin isii walitti dhiyaatu. Ispiidiin isii almost gamaan isaanii very waan balleessitee dhabamtii jechuudha. Kun shorra qaba. Aircraft carrieriin yoo xiqqaate dachaa 30-40 irra shaffisti dooniin xixiqqoon tun. Just tarsiimoo bara. Waan guddaa kana beetee waan xixiqqoodhaan dhawuteeti inni sidda qabuu hin danda'u. Wanni xixiqqoon tun oggaa dhuftee haajaa isii baatteetu hotti. Waan xixiqqoo sana ofirraa dhokkuudhaaf ammaas raadaara keessa akka laafatti isiin seenan itti gaddeebiftee beetee qiyaaftee isarra dhawuudhaaf illee itti ulfaatte waan beetee bahararraa hedduu ol kaatee miti wanni ati isaanii dhufaaftu hundi nuufiifuu miliyoon 1 miliyoon 2 miliyoon 3 inni ammoo doonii tana gubbarraa beetee meeshaa doonii doolaara 15,020dhaatiin waan beetee meeshaa doolaara 2,000 sit dhukaasee akka ati immoo miliyoona meeqa dhufaaftu godhee sibiilaa deemaa jechuudha. Yoo si dhawullee baatee diinagdeensi dha'ee jechuudha. Ati ifuma fakkaatti. Maaliif hoggaa inni doonii xixiqqoo tanaaf yoo inni misaa'iluma habbaa shanuu dha'e miliyoon 15 jechuudha. Yoo guyyatti gaa hoggusadii hoggaa afur waliin dhufan Ameerikaan gaa yoo guyyumattuu miliyoon 10-20-30 misaa'ila isiitiin baafti. Wanni isaa ta'u ammas sosso'uun turifiifuu achi sosso'uuf as deddeemuun hundi maallaqa jechuudha. Odoo markaba kana dhayin markabni kun yoo xiqqaate Ameerikaa guyyaa 40 kana keessatti biliyoona 1 biliyoona 2 baasisuun dhoolu. Wali gallaayo. Inni immoo baajaaji xiqqoo bishaan gubbaa horiitu tana liitira 3 fi liitira 5 gaazatti naqatee too deemee waan guddoo tana beetee dhamaasee doorsisee deebi'aa jechuudha. So tooftaa lolaa ta Iraanii fi ta Ameerikaa adda adda. Meebii fuuldura ilmi namaa immoo ni wal gaafataa jiru. Saboo yoo akka Iraanitti loluu hin danda'amte maaliif akka Ameerikaan lolla jennee mudhiif kunnaadhaama. Meeshaa qaqqaalii bar meeshaan saaxilamte immoo meeshaan Ameerikaa guddaa F-35 nu maqaa ta'ee hafee jechuudha. Majidiini qaanyeessite waan beetee meeshaa anti aircraftii dubartiin beetee Iraan qopheessisaniin ta infraredidhaan dalaydu raadaaraaf kanaa miti. Oowwa laalteetuma amma signaala gadi dhiiftu oowwa jala kaayatuma darba. Suufeetumatti dirgim jaa jechuudha. Haala moo raadaara fa'a. Oggaati raadaara asirraa qabsiifte inninis achirraa oduu ati waan dhukaafne raadaarri si dha'uuf deeman jaa jalaa baafachuu dandeessa. Kanaafuu quban qabdu bara. Ogguma dhufee beetee nyaf si godhu malee qubaa hin qabdu jechuudha. So qorannaa amata 47 maal jechuu dandeenya. Iraan
lola Ameerikaadhaa gaafa Veetnaam irraa jalqabee gaafa isiin Jarman wajjin goote lola addunyaa lammaffaa isii lola isiin Kooriyaa keessa goote lola isiin Veetnaam keessa goote lola isiin beetee Iraaq keessa goote Afgaanistaan keessa goote hundaa'u jarri kun taa'ee qorannaa gaggeessan. Qorannaa gaggeessanii waa hundaa waan itti fashasifatan tolfatan. Aircraft carrieriidhaaf bimbeen qopheessaniif misaayila beektee akka jawweedhaa bishaan keessa deemu qopheessaniif gurguddaa isa kana yoo godhuus ni qaban. So gurguddarraa ilaa xixiqqaadhaa oopshina 1 2 3 4 5 6 7 qabanii jechuudha. Walii galaayo F35 fi A15fis karaa daraa qaban. Kamar Russian tochiteef S400, S500, China qaban ammas qabeetee qonya gubbaa keessatti itti dhufaaftu ifi qaban majid. So sisteemota Russiaadhaa, sisteema Chinaadhaatii fi sisteema indigenous ta'e ifiitti walitti integrate godhanii gaggeessanii jechuudha. Walii galaayo asammuu isaaniitiin qoddeef kana beektee wanni nu Trump nu qoddeef uummata beektee mataa qaban hojii wal lolaa jirraadha. Humna qofaa miti malee yoo humna taate Ameerikaa bisaan daaddaa miti.